keenya qusachuu qabna. Abbaan barbaade hojiirraa nu yoo hafne hin adabamna malee bakka hundaatti sagalee Oromoo dhageessisuu qabna. Oromoodhaaf iyyuu qabna. Abbaa ta'uufii qabna, obboleessa ta'uufii qabna, gargaaruu qabna. Warri biyya keessaa koree tokko dhaabaniiru. Koree ummata Oromoo, dargaggoota Oromoo kana gargaaru. Ijoolleen Oromoo tokko tokkoon fira keenya gargaaruurra hunduma isaanii gargaaruudhaaf koree tokko dhaabanii jiru. Koree kanaa Bulchaa Fayinii warroota namoota beekamoodhuma Itoophiyaa keessaatiin akka hoogganamu godhamee jira. Asirratti illee isinillee akkasiin koree dhaabdanii gargaartan ammumaa kaanee immoo gara Suunfaa, Biraasaan faan jiru, Maatiyoos faan jiru. Warri kuni maallaqa walitti qabanii akkaawuntii jara kanaatti akka isaan nuu ergan, akka isaan gargaaran gara fuulduraattis hamma dandeenye utuu walirraa hin kutin qabsoo biyya keessatti eegalame kana ummanni Oromoo akka deeggaruudha adaraa. Adaraan kun adaraa ummata Oromooti. Adaraan kun adaraa ummata Shawaa bakka isaarraa lafa isaarraa buqqa'aa jiru. Birrii 17 gabaree tokkorraa fuudhanii birrii 20,000 gurgurataa jirti wayyaanee. Wayyaaneen lafa keenyan gurgurtu. Oromoon hundi aduuf malee Oromoon hundi aduufna malee lafa keenya gurguruu qabna. Maallaqa qofaadhaan mini. Duula dhalli akka warra Palestiin, akka warra Siiriyaa ummata keenya irratti loluu qabna. Ummata keenya irratti dhaabii ummata isaa irratti yeroo kana lolle jiraachuu jiru. Kanaaf waldaa namantaa, dhaabbileen siyaasaa, hawaasi Oromoo, masjiidi Oromoo, beetekcheertiin Oromoo irratti waan dandeessan ni gargaara. Bakka hiriira nagaa waamamtanitti warri masjiidaa labsaa, warri cheerchii labsaa irratti falmadhaa Oromoo tuffatamneerra. Oromoo nu ilchiifnaan mana keenyatti nu ajjeesuutti ka'anii, daa'ima keenya ajjeesuutti ka'anii, jaartii keenya jaarsa keenya ajjeesuutti ka'anii. Kanaaf utuu lubbuun jirru, utuu biyya nagaa keessa